Okay, akkam jirtu nagaadhaaf biyya keessanii uummata bal'aa. Har'a qeerroo lama wajjin argama. Waan biraatti yaadina maqaa keessan ibsadhaa obboloota. Okay, ani maqaan koo Gadaa Wandimmoo Dhugumaan jedhama. Duraan dursee nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif waa ta'u jecha carraa sabbuleessa keenyaa hunda barsaa maqaa isaa isiniif ibsa. Anis Khalid Muhammadin jedhama. Khalid Muhammad Abdisalam bakka fitale. Kan koo maqaa koo beektu dhee mayyaa warri hin beekne feeneef geetuun jedhama. Har'a nuti tumateenyu wanta tokko yaadnee jirra. Nuti jechuun ijoollee jiraattota magaalaa Hararii uummata jaalalaati. Jedhameen beekamaa kan afaaniiti moo kan hojiitiin agarsiisan jennee waan tokko yaadnee raachaa. Imbaana ani ulfadha inni nama na ulfeessee badeedha. Garaa koo dubartiin ulfa godheen ba'a. Achiiti karaarratti situ na ulfeessin jedhaanii akka ofirraa baasiin jedhee naan jedha. Istii iddoo sanatti fiilingii uummanni dubartii ulfaaf qabu. Ilaalla miira uummanni arrasuma yuusila uummata jaalalaati waan jennee jirruuf ilaalla jennee yaadnee jirra. Kaameraamaaniin keenya daarektarri keenya asii Gadaa Wandimmoo wajjin jira. Nakka amma guyyaa ma tokkoof egaa viidiyoo abbaan manaan kun viidiyoo moosuma kana dhachuudha. Ni na ulfeessa. Mee waliin haa ilaallu miira namniif miira nama sanaa waliin haa ilaallu uummata Harar waliin ilaalan jira yoo haasaa qabattanitti ulfaa obboloota. Akkuma obboleettiin keenya jennee otuma teenyuu waa tokko yaadanne qophiin kun isiniinis hin bashannansiisannee abdii qabna. Kanaafuu wanti isin beekuu qabdan immoo jaarsummaa fi hirsummaa isaanii viidiyoo kana qofaa fi waan beekuu qabdanii fi tarii waan biraatti booda akka yaadne jechuu barbaadeni. Uummata Harargee, uummata jaalalaa, uummata kabajaa mee har'a dubartii fi iddoo akkamii akka inni qabu namni badii raawwatee mee uummata kana jalaa miliquu akka danda'uu fi akka hin dandeenye kan irratti ilaallu ta'a nu hordofaa. Wali gara Frankie. Nagal lagi sih. Mal. Mana curah? Nagal lagi sih. Nagal lagi sih. Mal. Mana ini? Nagal lagi sih, Bu. Abosh. Nagal lagi sih. Nagal lagi. Mana kena jalan tunjuk? Nagal lagi sih. Mana kena jalan? Nagal lagi sih. Nagal lagi sih. Nagal lagi sih. Mana kena? Mal. Aku nggak ngerti. Aisyah. Nafsa turkuna kan? Mal ya. Lamatan. Mano itu? Joci. Sibar. Mano itu? Mano itu?